sagalee waaqayyoo wajjiniin baranna egaa akkuma sila dubbachaa ture torban kuni akka seenaa macaafa qulqulluu keessatti isa ta'u seenaa waldaa kiristaanaa keessatti iddoo guddaa qaba innis du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesus Kristos yeroo torban itti du'aa Yesus Kristos du'e itti yaadatamu tun gara fannootti naqini macaafa qulqulluu keessatti kana dubbata jechuudha sanni Yerusaalemitti dhaqe Maatewos boqonnaa 21 isa raxxanii dubbifachuu hin dandeessu garuu ani waan ani irratti arra barsiisuudhaaf keessa koo jiru waa'ee humna dhiiga Yesuus irratti dubbachuu barbaada waa'ee humna dhiiga Yesus Kristos isa jedhuun isin wajjiniin ilaaluu barbaada xinnoo sheetu gara sanaan naqini waa'ee dhiigaan xinnoo dubbachuu barbaade waa manuu hin beeknu jechuudha egaa indumti keenya biyyattis haa ta'u biyya kanattis haa ta'u sooshaali warri baranne warri baayoloojii baranne jechuudha waan an dubbadhu kun indumtu beeka jechuudha garuu sammuma keessan xinnoo yaadachiisuudhaaf gara barumsa kootitti deemuudhaaf maaliif kun barachuun nu barbaachise maaliif waa'ee dhiigaa fi waa'ee du'a gooftaa keenya Yesus Kristos ol qabata kan jedhu ol bira qabne akka ilaalluuf isa duwwaan isa irratti dubbachuu barbaada jechuudha humna dhiiga Yesus isa jedhu irratti dubbadhaa garuu dhiigi maaliif nu barbaachisa isa jedhu irratti waa'ee dhiigaa beektonni biyya lafaasii warri saayintistoonni warri qayyafatan warri macaafa qulqulluun beekneeyyuu dhiigaaf iddoo guddaa akka qabanii jireenya namaa keessatti immoo dhiigi iddoo guddaa akka qabu hundumti keenya beekna jechuudhaan waa'ee dhiigaa yeroo ka'u namni hundumtu as jiru waa'ee dhiigaa namni wallaalee hin jiru keessumaatii namni tokko jiraachuudhaaf wantoota isa barbaachisan keessaati dhiigi isa jalqabaati dandeebi'a namni jiraachuudhaaf biyya lafaar nama ta'e akka keessan deemuudhaaf socho'uudhaaf hojjechuudhaaf wanti guddaan isa barbaachisu yoo jiraate dhiiga jireenya namaa keessa dhiigi hin jiru taanaani namni socho'uu hin danda'u deemuu hin danda'u waan yaade hojjechuu hin danda'u kanaaf iyyuu dhiigi baay'ee barbaachisaadha jechuudhaan nanna namaa keessatti kanaaf beektonni biyya lafaarra jiranii orgaaniin namaa orgaaniin keenya harki keenya iji keenya milli keenya nanni keenya orgaaniin nanna keenya hojjechuudhaaf dhiigi baay'ee barbaachisaadha jedhanii kan isaan dubbatan obboloota koo namni yeroo adagaa tokko argatu yeroo fakkeenya makiinaan isa rukutu dhiigi keessaa dhangala'a nageenya waan ta'eedhaaf wanta kan akka gaariitti beektu waan ta'eedhaaf dubbata namni yeroo dhiigi sammuu isaatti dhangala'u namni sun hin jiraatu jedhama maaliif dhiigi jireenya namaa keessaati dhangala'eennaan namni dhiiga duwwaa ta'ennaan jiraachuu hin danda'u jechuudha namni kanaaf maal godhu nama dhiiga hin qabneef jiraachisuudhaaf maal kennuuf dhiiga kennuuf jiraachisuudhaaf mitiire sirriimtee waan haasaa kun namni tokko jiraachuudhaaf yoo inni dhiiga hin qabu ta'e dhiiga kennuuf dhiiga eenyu kennuuf garuu dhiiga bineensaa kennuufi dhiiga bineensaan kennaniif ilaa obboloota kana dhaggeeffadha namnaa fi kan kennamu dhiiguma namaati fakkeenyaaf namni tokko dhiiga hin qabu ta'ennaan dhiigi koo dhiigi isa nama sanaa ol argata taanaanii dhiigi bifa adda addaa qaba dhiigi maa jedhama warri deersitaata namni beektu na gargaara dhiigi hundumtuu nama hundumaa tokko miti kan koof kan obboleessa koo taaraqeenya adda addummaa qabaachuu danda'a garuu maa inni dhiigi koo kan taaraqeen tokko taanaanii yooni dhiigan qabu ta'e kan taaraqeenyaa kennanii akkan jiraadhu akkan socho'u lubbuun koo akkatti ufu gochuu hin danda'ama jechuudha kanaaf jireenya namaa keessatti dhiigi akka inni barbaachisaa ta'e warri saayintistoonnis hin dubbatu jechuudhaan dhiigi jireenya namaa keessatti dhiifama naa godhaan egaa ingiliffaan kana oonlaayinii xanni arguu dandeessu waaqarraan fidne lafumarraan fide kana naafiyyuu akka magallaxii haaraa miti kun baayoloojiis miti naamini miti Google irratti argitanii hin dubbattu jechuudha siniyyuu garuu akkasii galuuf hin dubbadha ila maal jedha beektu blood brings oxygen nutrient to all the part of the body ilaala dhiigi jedhan dhiigi namatti oksijiniidhaa fi nutrient kan nanna namaaf ta'u nanna namaa kan barbaachisu nanni namaa akka inni jiraatuuf nyaata adda addaa mitiire nyaata adda addaa fakkeenyaaf nyaata nu nyaannu yeroo jireenya keenya keessa galu daayijestii ta'etu dhaqee gara dhiigaatti dhufeetu dhiigi sun immoo nu gargaareetu jireenya keenya keessa deemaa idda keenya keessa deemaa idda keenya keessa yeroo deemu maal nu gochuu jalqaba jireenya nu kennuu jalqaba akka nu bareennu akka nu miidhannu akka nu sochoonu akka nu jiraannu nu gochuu jalqaba jechuudhaan
Kanaaf dhiigi oksiijinii nuun har'a fudhannu kanallee akka nuun argan akka foloo godhu oksiijiniin kuni kan godhu maaliidha jedhu dhiigaa jedhanii dubbatu. Amma kana gaa dhiigaaf iddoo guddaa qabu jechuudha. Warri saayintistoonni biyya lafaarraa jiran. Kanaaf obboloota koo amma kana waa'ee isaanii yoon dubbadhee isa kaan immoo isin immoo qayyafadhaa waan baay'ee argitu ollaan hidhattanii. Har'a garuu kan hin dubbachuu barbaadu waa'ee dhiigaa Waaqayyo biratti akkamitti ilaalama dhiigi. Akkuma nama biratti iddoo guddaa qabu Waaqayyo birattis dhiigi iddoo guddaa qaba. Dhiigi sagalee Waaqayyoo keessatti iddoo baay'eetti dubbatameera. Keessumaa beektonni macaafa qulqulluu akka dubbatamitti dhiigi macaafa qulqulluu keessatti 700 dubbatameera jedhama. 700. Waaw. 700 waa'een dhiigaa Waaqayyoo iddootti kennee dubbateera jechuudhaan 700 waa'ee dhiigaa. Dhiiga amma kana dubbatameera. Jalqabaa fi Waaqayyo gooftaan macaa waa'ee dhiigaa kan inni dubbate eessarratti. Yaadattu miti? Kana duras barsiiseera. Jalqabaa fi namaa fi Waaqayyo dhiigi iddoo guddaa Waaqayyo duratti akka inni qabu lola obboloota lama gidduutti ta'e irratti Waaqayyo gooftaan macaa dubbate. Waaqayyo gooftaan macaa yeroo sanatti obboloonni lama obboleessa tokko ajjeese booda iddoo sana beektu waan ta'eef iddoo sanatti maaltu ta'e Waaqayyo akkanatti hin jedhe dhiigi obboleessa kee maal ta'edha gara kootti maal ta'edha iyyaa jira dubbachaa jira. Yaa obboloota koo dhiigi namaa iddoo namni hin arginetti dhangala'u hundumaa Waaqayyo biratti hin dubbata. Kaameraan jiraachuu dhiisuu danda'a. Namoonni arguu dhiisuu danda'u. Seerri jiraachuu dhiisuu danda'a kan itti faradhu. Firdii garuu kan kennu Waaqarra kan jiru. Firdii qajeelaa kan kennu. Dhiigi namaa yeroo dhangala'u Waaqayyo biratti hin dubbata. Waangeel jedha. Qaayeliin Waaqayyo kanumatti dubbate. Dhiigi obboleessa kee eenyu jedhe. Abeel na biratti maal ta'eera? Dubbachaa jira. Dhiigi humna dubbatu qaba jechuudha. Kanaaf Waaqayyo gooftaan macaa dhiigaaf iddoo guddaa qaba. Iddoo gabiraattis yeroo dhannee ilaallu Waaqayyo yeroo Addaamiif Yohaan cubbuutti kufan yeroo isaan yakka godhan yeroo isaan Waaqayyoon gaddisiisan Waaqayyo Eden Gannat keessaa edda isaan baase booda maal isaan godhe jedhe sagalee Waaqayyo. Beektu miti iddoo san boqonnaa 3 uumama boqonnaa 3 irratti Waaqayyo gooftaan dhaqee maal godheedha? Maalitti uwwiseedha? Gogaatti uwwiseedha. Innis fakkeenya mataa isaatii qaba sanarra dubbachuu barbaade. Waaqayyo dhiigi dhangalee malee gogaan hin dhufu. Hin dhufaa? Gogaan eessaa dhufa? Hoolaarraa dhufa? Saawwarraa dhufa? Reettiirraa dhufa? Miti bineensarraa dhufa? Kanaaf iyyuu wanti sun maal ta'uu qaba? Dhiigi dhangala'uu qaba jechuudha. Kanaaf agartaniitu Waaqayyo gooftaan macaa Addaamiif Yohaaniin qullaa ta'uu isaanii argee Waaqayyo maal godhe? Gogaatti uwwise. Gogaan sun immoo maalirraa dhufe? Hoolaarraa yoo dhufe iyyuu hoolaa sana keessaati maaltu beera? Dhiigi beera. Hallelujah. Dhiigi dhangalee yeroo sana fakkeetti Waaqayyo gooftaan macaa gogaa ta'e namatti uffisise nama qullaa namaa dhokse. Har'a gogaa sanatu nanna koo jireenya kee dhosse tun ta'in dhiiga isa qaraanioo irratti dhangalee dhiiga hoolichaa tun ta'in dhiiga ilma Waaqayyo Yesus Kiristoosiidha. Hallelujah. Ameen jedhamaalo. Isa anaaf isiin immoo har'a kan dhosse. Yeroo sana Addaamiif Yohaan gogaadhaan Waaqayyo bineensa ajjeeseetu bineensa sanaan immoo gogaa godhee isaan dhoshe. Har'a immoo anaaf Waaqayyo karaa ilma isaa Yesus Kiristoos dhiiga hoolichaa isa ta'e dhufee nu dhangalee Yesus Kiristoosiidhaan waan baay'ee irraa nu oolche jechuudha. Kanaaf iyyuu macaafa qulqulluu keessatti dhiigi iddoo baay'ee qaba jechuudhaan. Seera lakkoofsaa boqonnaa 17 lakkoofsa 14 dhaxxanii yeroo ilaaltan Waaqayyo maal ittiin jedhe Israa'elootaanii dhiiga hin nyaatinaa dhiigi maal qabaa ittiin jedhe lubbuu qabaa jedheetu seeratti dubbate jechuudha. Seeratti dubbate dhiiga akka isaan hin nyaanne dhiiga keessa lubbuun akka jiru Waaqayyo gooftaan macaa amma aadaa biyya tokko keessatti namoonni dhiiga dhugu nu biratti garuu hin dhugamu. Biyya keenyatti hin dhugamu mitiire maaliif akka seeran taane ijoollummaa kaasnee guddanne waan ta'eef barree nutti mamee guddanne waan ta'eef hin dhugnu. Namoonni tokko garuu dhiiga hin dhugu.
Waaqayyo immoo Israa'elootaanii kan inni itti dubbate kan inni kakuulaateef akka isaan dhiiga hin nyaanne hin dhunne maaliif kan hundumaa jedhee dhiiga keessa maaltu jira? Lubbuutu jira jedhe Waaqayyo gooftaan. Kanaaf iyyuu dhiigi iddoo guddaa qaba jechuudhaan. Akkasuma Waaqayyo gooftaan maccaa yeroo Israa'eloota immoo biyya Misir keessaa baase seenaan dubbachaa jira beektuu waan ta'eef. Yeroo isaaniin baase immoo seera boqonnaa 12 irratti Waaqayyo maal godhe akkanatti hin jedhe. Museedhaaf seera kenne. Seera inni laate immoo maa inni namni hundumtuu Israa'el kan ta'e hundumtuu jedhe. Israa'el kan ta'e kakuu kana keessa kan jiru kakuu Abrahaam keessa kan jiru hundumtuu jedhe Waaqayyo gooftaan akkasa godhu jedhe. Maala godhu jedhe? Hangafa isa ta'e hoolaa ta'u waan qabu keessaatti qalee jedhe Waaqayyo gooftaan maala godhu jedhe? Balbala maal isaatti balbala mana isaatiitti adibu jedhe. Kunis maal agarsiisaa jedha? Waaqayyo yeroo dhiiga argu jireenya namaarraati eeyicha dhufu badiisa dhufu oolchuu akka danda'u Waaqayyo dhiigaaf iddoo guddaa akka qabu in argisiise. Garuu waan tokko akkasuma hubattan hin barbaada. Maaliif Waaqayyo maskootii irratti hin jedhe balbala irratti? Tiyyuutiin gabaabaa yaadame. Gooftaa Yesus maal jedhe? Ani maal jedhe? Balbala jireenya. Kan dudduubaan dhufu maa inni jedhe? Hattuudha. Macaafi qulqulluu qabataa obboloota ko Waaqayyo waa yeroo dubbatu cal jedhee dubbata miti cal jedhee irra darbina. Macaafni qulqulluu mistiraa ol qabatee deemu maaliif beektu? Uumama boqonnaa tokko amma mul'ata Yohannis sadhumaatti obboloota sagaleen Waaqayyo waan ol mormuun qabu sagaleen Waaqayyo kan ol jajjabeessu qaba malee. Kan ol bira dhaabbatu qaba malee. Kanaaf egaa dhiiga Waaqayyo gooftaan akka kanaatti iddoo guddaa akka qabu saba Israa'elitti iyyuu biyya Misir keessatti itti dubbateera jechuudha. Isa duwwaa immoo miti. Yeroo waggaatti si'a tokko immoo Israa'eloonni macaafa qulqulluu keessaati waggaatti si'a tokko dhaggeeffadhaa ishee kana maaloo waggaatti si'a tokko lubi mana qulqullummaa Israa'eloota hundumaa saba geggeessaa jiru. Saba lubateef iddoo bu'ee bara kakuu moofaa keessan dubbachaa jira. Kakuu haaraa keessan dhumne mammatte. Kakuu moofaa keessatti maal ta'a? Dhiiga baateetu Waaqayyo dura dhaqa. Dhiiga baatee dhiiga eenyu? Dhiiga ofii isaatii. Aarsaa kan dhiyaatu. Dhiiga namootaaf kan ta'e. Aarsaa kan ta'u oolootaa baateetu qulqullootaa iddoo jedhamutti ol gala jechuudha. Lubichi eenyu iddoo bu'e? Israa'eliin iddoo bu'e. Ofii isaa iddoo bu'e. Maaliif? Waaqayyo dhiigaaf iddoo guddaa qaba. Akkasiin hubattan hin barbaadaa. Waaqayyo dhiigaaf iddoo guddaa qaba waan ta'eef rileeshnshiippii Waaqayyoof dhiiga gidduu jiru sanaa argisiisuudhaaf Waaqayyo gooftaan lubaan maal godhaa? Dhiiga sana fuudheetu lubichi gara mana qulqullummaatti ol gala. Yeroo mana qulqullummaatti ol galu garuu lubisin yoo cubboo hojjeteera ta'e yakka hojjeteera ta'e achumatti dhayichaan waan du'uu fi wanta isaan godhan keessaa waan tokko maa inni luba sanatti finyoo itti hidhaniitu maal godhu? Ala dhaabbatanii eegu. Amma inni aarsaa Waaqayyoof waa'ee saba sanaaf dhiyeessutti ala dhaabbatanii eegu turan. Yeroo inni jiraachuu luba sanaaf du'uu luba sanaa yoo du'e ilaa obbolo tokko finyoo irratti miilla isaatti kaanii namichi yoo du'e jiraachuu dhiisuu isaas maaliin beeku? Sochiinni miilla isaa irraa godhuurraan kan ka'e namichichi Waaqayyo dhiiga baatamee dhaqe sana fudhachaa jira, simachaa jira. Lubi suni lubbuudhaan jira jedhe jechuudha ergamaan Waaqayyo gooftaan maccaa. Akka kanaatti Waaqayyo namoota wajjiniin rileeshnshiippii dhiigaa wajjiniin namoota wajjiniin qabu mul'isaa ture jechuudha. Waan baay'ee jira kakuu moofaa keessatti. Waa'ee dhiigaaf Waaqayyo iddoo guddaa akka qabu. Kakuu moofaa edda kana ta'eeti waa'ee kakuu haaraatti dhufna gaama. Waa'ee waan ana irratti dubbachuu barbaade jechuudha. Humna dhiiga Yesuus Kiristoos irratti dubbachuu barbaada. Humna dhiiga Yesuus Kiristoos baruu maaliin nu barbaachisa? Dhiigi Yesuus jireenya keenya keessatti warra kakuu haaraa keessa jirruuf maaliif barbaachisaadha? Dhiigi Yesuus Kiristoos arra maal godha jireenya keenya keessatti? Dhiigi Yesuus Kiristoos arra maal hojjeta jireenya keenya keessatti? Yeroo dhiiga Yesuus jennu kun immoo maal jechuudha?
Kana jechuun dhiiga Yesuus Kiristoos fakkeenyaaf yeroo kennaa qulqulluu fudhan kun dhiiga Kiristoos siif jedhee kan dhangaleedha. Dhiiga fudhachaa irra miti. Juusii fudhachaa irra. Kun foon gooftaa siif jedhee kan cabenna. Foon gooftaa nyaachaa irra miti. Daabboo nyaachaa irra. Garuu maal simboolii dhiiga Kiristoos naaf jedhee isiniif jedhee dhangalee akka yaadannuuf akka hubannuuf dhiigi Kiristoos naaf jedhee isiniif jedhee akka dhangalee akka nu barruuf Yesuus Kiristoos kan akka raawwannuuf seera godhee biyya lafaa irratti deeme. Kanaaf obboloota koo humna dhiiga Yesuus Kiristoos waldaan kiristaanaa baruu qabdi, dubbachuu qabdi. Mishiiniin waldaa kiristaanaa biyya lafaa irratti inni guddaansaa namoonni humna dhiiga Yesuus hubachuu akka qaban barsiisuudha. Mishiiniin keenya inni guddaan. Isa duwwaa moo miti? Seexanni biyya lafaa irraa wanta inni sodaatu wanta lama duwwaadha. Seexanni biyya lafaa irraa wanta inni baay'ee sodaatu bira dhaabachuu hin dandeenye yoo jiraate wanta lama. Innis humna maqaa Yesuusii fi humna dhiiga Yesuus keessa jiru. Seexanni dura dhaabachuu hin danda'u. Kanaaf iyyuu waa'ee dhiiga Yesuus beekuun baay'ee barbaachisaadha jechuudhaan. Kanaaf macaafa qulqulluu keenya keessaa wangeela Yohannis boqonnaa tokko dhaqnee baafanna gaama. Kakuu haaraa keessa dhumna gaama. Wangeela Yohannis boqonnaa tokko namni keessan baafadhaa. Warri macaafa qulqulluu qabatanii dhuftan Waaqayyo sin haa eebbisu, warri hin qabannes Gooftaan sin haa eebbisu. Fuuldura keessan jira. Boqonnaa tokko lakkoofsa 29 akka jedha. Boromtaa isaa Yohannis utuun Yesuus gara isaa dhufuu arge. Ilaalaa oolicha Waaqayyoo isa cubbuu biyya lafaa irraa maal ta'u fuudhu. Ilaalaa maal jedha iddoo kanatti? Boromtaa isaa Yohannis utuu Yesuus gara isaa dhufuu argeedha. Yohannistu Yesuus Kiristoos ituunni gara Yohannis cuuphaadhaaf cuubamuudhaaf dhufuu arge, fagootti arge. Kana dura waa'ee Yesuus dhugaa ba'aa ture Yohannis. Kana dura waa'ee Yesuus dubbachaa ture Yohannis. Garuu gaaf tokko isa dhugaa ba'aa ture kan ilma Waaqayyoo isa ta'e Kiristoos isa waa'ee isaa dubbachaa ture ituunni gara isaa dhufuu arge jedhan. Yeroo argu kanatti Yohannis akkana jedhee dubbate. Ilaalaa oolicha Waaqayyoo jedhe. Hallelujah. Maal jedhe? Ilaalaa oolaa Waaqayyoo. Yesuusin maaliin fakkeesse? Oolaa Waaqayyoon fakkeesse saba Waaqayyoo. Akka oolaatti Yohannis akka galuuf saba sanaaf akka hubatuuf ilaalaa jedhe. Oolaa Waaqayyoo. Isa maal godhu jedhe? Isa cubbuu biyya lafaa maal ta'u irraa fuudhu jedhe. Ilaalaa obboloota koo. Hoolaan nyaachuudhaaf hoolaan maal ta'u qabna? Qalamuutu irra jira. Qalamee achii booda dhiigi kee dhangaleet dhiigi keessaa beetu achii booda maal ta'a? Namni hoolaa sana nyaata. Yoo hin qalamtu ta'e dhiigi keessaan ba'u ta'e lubbuu keessa jira waan ta'eef hin nyaatamu. Yohannis Kiristoosiin yeroo kana dubbatu raajummaa dubbachaa Yesuus hin duune gana. Garuu maal jechaa jira? Ilaala oolaa Waaqayyootiin oolaa waa'ee cubbuu biyya lafaaf Waaqarraa dhufee isa du'e Waaqarraa dhufee isa dhiiga isaa dhangalaasu innan lallabaa ture inni raajoonni dubbatan inni abboonni dubbatan isa kana jedhe. Galanni ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Kana dubbate Yohannis. Hoolaa Waaqayyooti Yesuus. Hoolaa Waaqayyoo ta'e biyya lafaarra dhufe Yesuus. Naaf jedhee isiniif jedhee cubbuu keenyaaf jedhee yakka keenyaaf jedhee Waaqarraa ituu Waaqa ta'ee jiru gadi bu'ee dhufee hoolaa ta'e Yesuus. Hoolaan yeroo qaluu dhaqan hin dubbatattu, hin haasaattu, hin dhiitattu nama harkaa ba'uudhaaf. Yoo qabanii hin ciisti namaaf. Maamna qaltan hin jettu. Maamna nyaattan hin jettu. Hoolaadhaan fakkeessa ilma Waaqayyoo Yesuus. Yesuus Kiristoos akkas ta'e. Ituu humna qabu, ituu jabina qabu, ituu dubbatee moo'achuu danda'u Kiristoos akka nama humna hin qabne ta'e. Maaliif? Naaf isiniif jedhe. Waaw. Naaf isiniif jedhe. Ituu Waaqa ta'ee jiru,
Ituu jecha tokkoon saba sana iddoo sanatti jissuu danda'u Kiristoos. Yeroo isaan kan hundumaa irratti hojjetan, yeroo isaan reeban, yeroo isaan golgaa fannoo baachisanii golgootaatti baasan akka waan tokkotti Yesus Kiristoos jecha tokko illee of keessaa hin baasan. Hin dubbattu, hin dubbadhu. Maaliif? Hoolaa ta'ee dhufe biyya lafaa. Kanaaf Yohannis iddoo kanatti ilaalaa hoolaa Waaqayyoo isa cubbuu biyya lafaa baatu jedhee dubbate. Seera uumamaa boqonnaa 3 isa sila dubbadhe. Seera Lewwotaa boqonnaa 17 lakkoofsa 14 isa sila dubbadhe. Kanarratti argina waan hundumaa jechuudha. Okay, amma kana gaa eddan dubbadhee booda dhiigi Yesus jireenya namaa keessatti maal godha? Isa nuti wajjin ilaaluu barbaada. Dhiiga Yesus Kiristoos isa dhangalee kanaan maal arganne nu? Isa nun beekuu qabnu. Kuni yeroo gooftaa Yesus Kiristoos fudhanne baranneerra ta'uu danda'a, baan keenya lallabneerra ta'uu danda'a, beenna jechuu danda'a. Garuu isinitti nama arra isin yaadachiisa. Akka yaadattanidha. Yoo beektan illee akkasii yaadattan. Dhiigi Yesus maal hojjete jireenya keenya irratti? Humni dhiiga Yesus arras maal hojjete jireenya keenya irratti? Inni tokkoffaan dhiigi Yesus furii cubbuu nuuf kenne. Dhangala'uu dhiiga Yesuusiin warra caaffachaa jirtaniif Kiristoos dhiiga isaa dhangalaasuu isaatiin furii cubbuu arganneera. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kiristoos dhiiga isaa dhangalaasuu isaatiin inni jalqabaa furii cubbuu arganne. Maaltu arganne? Kiristoos Yesus du'uu isaatiin, Kiristoos Yesus qaraanioo irratti ba'uu isaatiin, Kiristoos Yesus dhiigi isaa dhangala'uudhaan furii cubbuu arganne. Maaliif? Cubbuun Addaam abbaa keenyaan gara keessan dhufe. Addaam isa jalqabaan. Addaam isa lammaffaa immoo Kiristoos nama ta'ee dhufee dhalatee Maariyaam keessaan dhufee dhalatee booda Yesus du'ee booda immoo furii cubbuu nu ta'e. Haaleluyyaa! Ameen! Kiristoos dhiiga isaa dhangalaasee furii cubbuu nu ta'e obboloota. Macaafni qulqulluun kana dubbata. Akka jedha Phexros isa duraa boqonnaa tokko lakkoofsa 18 amma 19. Phexros boqonnaa tokko itti bu'iyooba eegsii jira. Ilaa akka jedha. Asuma irraa olee wajjin dubbifanna akka jedhan. Akka jireenya keessan isa abboonni keessan irraa darbetti, akka jireenya keessan isa abboota keessan irraa darbetti, isa waa'ee hin baafne sana jalaa wanta badu waan akka meetii yookaanis warqeedhaan akka hin furamne isin iyyuu beektu jedha. Phexros maalitti dubbachaa jira? Abboota keessan irraati wanta dhageessan jira, abboota keessan irraa waan barattan jira jedhaan maal jedha? Isa darbu warqeedhaaf meetiidhaan furuummu fayyuu akka hin dandeenye, furmaata argachuu akka hin dandeenye isin iyyuu dhageessaniittu ittiin jedha. Warqeedhaaf meetiin furmaata namaaf laachuu hin danda'u. Warqeedhaaf meetiin mana keessa warqeedhaaf guutuu meetii baay'ee qabaanneef obboloota koo furmii cubbuu nuu laachuu hin danda'u. Maal jedha sitti gaa Phexros akka jedha. Garuu jedhan Kiristoos dhiiga isaa isa gatii jabeessa isa furii inni akka hoolaa mudaa yookaanis xurii hin qabnetti jedhan. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Gatanii waan haasa'u sagalee Waaqayyoo ilaalaa jirtu miti? Dhiigi Yesuus maal jedha? Dhiigi Yesuus maal jedha sagalee Waaqayyoo? Dhiigi Yesuus jedheetu maal jedha? Garuu jedha Kiristoos dhiiga isaa isa gatii jabeessa. Ilaalaa akka inni itti gadi. Dhiigi Yesuus gatii jabeessa obboloota saba Waaqayyoo. Dhiigi Yesuus dhiiga hoolaa miti. Dhiigi sii dhangalee dhiiga gatii jabeessaati. Dhiiga ilma Waaqayyooti. Furii keef kan dhangalee. Naaf isiniif kan dhangalee. Dhiigi Yesuus jedha. Dhiiga gatii jabeessa isa isin furuudha. Inni akka hoolaa mudaa yookaan xurii hin qabneeti jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dhiigi kun jedha akka hoolaa mudaa hin qabne isa eenyu dubbate? Isa Yohannis sila dubbate. Mudaa hin qabu jechuudha. Xurii hin qabu jechuudha. Yakka hin qabu jechuudha. Dhiigi Yesuus inni isinii dhangalee. Maal sin gochuudhaaf?
akkasin mudaan qabaanne sin gochuudhaaf akkanin mudaan qabaanne Waaqayyoo biratti nu gochuudhaaf isa mudaan qabne dhiiga kanatti nuuf dhangale. Kanaaf humni dhiiga Yesuus inni jalqabaa maal nu godhe kan inni nu kenne furii akka nu argannu furii cubbuu keenya akka argannu nu godhe. Efesiyoon boqonnaa 1 lakkoofsa 7 irratti immoo akka jedha. Akka badhaadhummaa ayyaana isaatiitti Kiristoos dhiiga isaa nuuf dhangalaasuu isaatiin furamuu akka badhaadhummaa ayyaana isaatiitti Kiristoos dhiiga isaa nuuf dhangalaasuu isaatiin furamne dhiifama cubbuus maal taane qabaanne jedhan galanni Waaqayyoof haa ta'u. Obboloota koo waan anaasaa jiru kun mistira guddaadha. Wanta salphaa miti. Warri na dhagaa jirtan wanta naasaa'u dhiigi Yesuus Kiristoos akka badhaadhummaa ayyaana isaatiittidha. Haaleluyyaa. Kiristoos dhiiga isaa nuuf dhangalaasee isaatiin furamneedha. Dhiifama cubbuus qabaanne jedha. Dhiifama cubbuu qabaanne jedha. Efesiyoon boqonnaa 1 irratti immoo Ibroota boqonnaa 9 lakkoofsa 22 irratti macaafa qulqulluu baafadhaa maaloo akkasiin dubbistan hin barbaada wanti kun sinii galuu qaba hubachuu qabna wangeela kan akka jedha. Dhuguma iyyuu akka seerichi wanti hundinuu dhiigaan hin qulqulleeffama jedhamee hin danda'ama. Dhuguma iyyuu akka seerichaatti jedha. Wanti hundumtuu dhiigaan hin qulqulleeffama jedhamuun hin danda'ama. Seerri wanti hundumaa maaliin qulqullaa jedhamee jedhama dhiigaan qulqullaa jedhama. Sirriidhaadha. Iddoo kanatti immoo caafaan Ibrootaa Phaawulos akka seerichaatti sirriidha. Wanti caafame sun dhiigaan qulqullaa wanti hundumtuu jedha. Dhiigatu dhangalaasuun immoo dhiifama cubbuu hin jiru. Dhiigi ituun dhangala'in hin dhangalaasin. Dhiigi ituun dhangala'in immoo dhiifama cubbuun hin jiru jedha sagalee Waaqayyoo. Dhiigi ituun dhangala'in dhiifama cubbuun hin jiru. Kanaaf Kiristoos dhiiga isaa dhangalaase. Maaliif Waaqayyoo Kiristoosin ituun ergin ituu hoolotaan amma dhumaatti godheera ta'e hin danda'a ture. Garuu hoolonni mudaa qabu. Reettoonni mudaa qabu. Kiristoos garuu mudaan qabu waan ta'eef ilma isaa waaqarraa ergee inni cubbuu inni ta'e waa'ee koof waa'ee keessaniif cubbuu ta'e Yesuus. Inni cubbuun hojjenne garuu akka cubbamaatti lakkaa'ame. Baa keenyaaf jedhee naaf siniin jedhee maal nu gochuu fedhee furii cubbuu nu laachuuf jedhee akka jedha sagalee Waaqayyoo kunoo Ibroota boqonnaa 9 lakkoofsa 22 irratti. Dhugumaan iyyuu akka seeraattiidha. Wanti hundinuu dhiigaan hin qulqulleeffamaa. Wanti hundumtuu dhiiga malee hin qulqulleeffamu. Kun seeraadha. Seera macaafa qulqulluudha kun. Kanaaf iyyuu dhagaa sitti immoo achumaan dhiigituun dhangalaasin dhiifamu cubbuun immoo hin jiru. Dhiigituun dhangala'in dhiifamu cubbuun hin jiru. Kanaaf har'aa nuun hoolaa binnee waldaa finnee qaluu qabna. No. Faasikaa keenya ta'eera Yesuus. Ameen. Faasikaa keessan ta'e Yesuus. Waggaa 2000 dura Yesuus Kiristoos Golgootaa irratti faasikaa hunduma keenyaa ta'eera. Waan dhibu keessaatii waa'ee dhiiga kanaa yeroo yaadaa ture nama hundumaa tokko godhee beektu. Adiinis gurraachis gosi biyya lafaa hundumaa tokko kan godhe dhiiga tokko duwwaadha. Dhiiga tokko duwwaatu dhala nama uumama biyya lafaarra jiru. Isa Afrikaa jiru, isa Ameerikaa jiru, isa Eejiyaa jiru, isa andaara biyya lafaarra jiru hundumaa tokko kan godhe dhiiga Kiristoos duwwaa. Dhiigichatu nama hundumaaf dhangala'e waan ta'eef. Dhiigichatu iddoo hundumaatti dubbatamaarra. Dhiigichatu iddoo hundumaatti labsama. Dhiigi kun jireenya keenyaaf furii cubbuu nuuf kenneera. Dhiigi yoo dhangala'e malee furiin cubbuu hin jiru sagalee Waaqayyoo. Kanaaf dhiigi Yesuus Kiristoos jireenya keenya keessatti barbaachisaadha. Mul'ata Yohannis boqonnaa 1 lakkoofsa 5 immoo akka jedha. Mul'ata Yohannis boqonnaa 1 lakkoofsa 5 immoo akka jedha. Yesuus Kiristoos biraas isiniif haa ta'u jedhee nagaa koo isin nan dhiyeessa. Yesuus Kiristoos dhugaa baatuu amanamaadha. Maal jedha? Yesuus Kiristoos dhugaa baatuu amanamaadha. Inni warra du'aa
keessaa hangafatee kaafameera. Inni warra du'an keessaa hangafatee kaafameera. Mootummaan lafaa kanas in abbooma. Inni nu jaallate. Ilaalaa inni nu jaallate. Dhiigasaa nuuf dhangalaa'een cubbuu keenyaatti irraa maal taaneera? Nu furee. Inni nu jaallateedha. Edda nu jaallate moo cubbuu keenyarraa dhiigasaa dhangalaasee nu furee. Galanni ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Ati kan furamteedha saba Waaqayyoo. Maalirraa? Cubburraa. Waan anaasaa jiru kun waan cimaadha. Abaarsarraa furamte. Dhayicharraa furamte. Waaqayyoo wajjiniin adda baatee turte cubbuu keerraan kan ka'e. Amma garuu Waaqayyoo biratti araara argatteeti. Yesus dhiiga isaa dhangalaasee. Oh haaleluyyaa. Har'a cubbuun kan si gasoos yoo jiraate ati dhiiga Yesuusitti amanuu keetiin humna dhiigichaan mallatteeffamuu keetiin furii cubbuu argatteeta. Kanaaf cubbuun sirratti maal hin qabu? Aboon qabu sirratti. Ana irratti sinirratti qabaachuu hin danda'u. Maaliif? Wangeelatu nuun jedha. Kiristoos dhiiga isaa dhangalaasee cubbuurraan nu fureera jedha. Maqaan isaa eebbifamu. Seexanni kana qabda yoo nu jedhe. No! An karaa Kiristoos dhiiga isaatti amanee dhiiga isaa fudhadheera. Dhiiga isaa mallatteeffameera. Kanaaf furmaata argadheera. Haaleluyyaa. Dhiigi Yesuus furii cubbuu ta'e. Dhiigi Yesuus furii cubbuu keessanii isinii ta'e. Ameen jedhame. Kana gaa macaafni qulqulluu kan dubbatu. Inni lammaffaan dhiiga Yesuus Kiristoos. Humna dhiiga Yesuusiin maal arganne? Maaltu nuu ta'e dhiigi Yesuus dhangala'uu isaatiin? Kiristoos du'uu isaatiin maal arganne? Kiristoos biyya lafaa dhufuu isaatiin maal arganne? Inni lammaffaan dhiigi Yesuus Kiristoos Waaqayyo wajjin tokkummaa akka qabaannu nu godhe. Furii cubbuu duwwaa nu kenne miti. Obboloota koo cubbuu duwwaatu hin ta'in cubbuu keessatti Addaamiif Yohaanirraan kan ka'e tokkummaa nu rileeshnshiippiin Waaqayyo wajjin qabaachaa turre. Hundumtu maal ta'ee ture? Diigamee ture. Waaqayyo duwwaa wajjin miti rileeshnshiippiin olii keenya wajjin hin qabne diigamee ture. Kanaaf Kiristoos Yesuus biyya lafaarra dhufee du'ee dhiiga isaa dhangalaaseetu rileeshnshiippii isa diigame sana deebisee ijaare. Maqaan Waaqayyoo barbaraan eebbifamu. Dhiigi Yesuus Waaqayyo wajjin tokkummaa akka qabaannu godhe. An Waaqayyo wajjin tokkummaa qabeedhaame. Ameen. Karaa eenyu? Karaa dhiiga Yesuus. Tokkummaa qabna ma Waaqayyo wajjin. Rileeshnshiippii qabna Waaqayyo wajjin. Amma dubbachuu dandeenya Waaqayyo wajjin. Nafsa abbaatiin nu barbaachisu nuun. Nafsa abbaatiin keenya Yesuusidha. Haaleluyyaa. Nafsa abbaatiin qabnu nu. Nafsa abbaatii tokko qabna isa jireenya bara baraa nu kenne sana du'e. Kiristoos isa jedhu tokkummaa akka qabaannu Waaqayyo wajjin kan nu godhe. Inni biyya lafaarraa namoonni nu goyoomsan soba obboloota siif kan du'e tokkummaa diigame deebisee kan siif ijaare tokko yoo jiraate Kiristoos jedhama. Haaleluyyaa. Qaa Waaqayyo eebbifamu. Ameen jedhame. Waaw. Waangeel macaafa ergaa Efesiyoon boqonnaa 2. Efesiyoon boqonnaa 2 baafadhaame. Akkamitti tokkummaa akka arganne immoo Phaawulos asirratti immoo dubbata akka jedha. Amma garuudha. Kiristoos Yesuus wajjiniin tokkummaa qabaachuun isinii warra duraan fagoo turtan dhiiga Kiristoosiin maal taataniitti jedha? Dhiyeeffamtaniitti jedha. Yaalaamaan sagalee Waaqayyoo mistura isaa. Hamma garuudha. Kiristoos wajjiniin tokkummaa qabaachuudhaan isinii warri dura fagoo turtanidha. Obboloota koo durri Kiristoositu inni dhufee dhiiga isaa dhangalaasin turre fagoo turre. Waaqayyo irraa adda baanee diina Waaqayyoo taanee turre. Tokkummaan qabnu Waaqayyoo wajjiniin. Waangeelli garuu maal jedha? Amma garuudha. Kiristoosii wajjiniin tokkummaa qabaachuudhaan isin warri duraan fagoo turtan dhiiga Kiristoosiin dhiyeeffamtaniitu jedha. Haaleluyyaa. Mi'aan dhiiga Kiristoosiin gara Waaqayyootti dhiyeeffameera jedhame. Dhiiga Kiristoosiin aan gara Waaqayyootti dhiyeeffameera. Hojii koo miti. Dhiiga eenyuun? Dhiiga Kiristoosiin. Waaqayyo wajjin maal arganne? Tokkummaa arganne. Waaqayyootti maal taane? Dhiyaachuu arganne. Akkuma sila dubbadhee dur Luba ol gala mana qulqullummaa keessa.
waaqayyo wajjiniin yaadattu miti Zakkaariyaas darabee isaatti maal godheedha akkuma durii ol galeedha agartanii luba yoo taatan malee mana qulqullummaa keessan galtan turtan dur kakuu moofaa keetti Yesus dhiiga isaa dhangalaasee anis isinis hundumti keenya ol gallee teenye kunoo haleluuyaa tokkummaa qabaanne waaqayyo keessatti waaqayyo wajjin haasa'uudhaaf aboo qabaanne waaqayyo wajjin dubbannuudhaaf qabaanne namni nuuf hin dubbatu ati dubbattee dhageessachuu dandeessa maaliif tokkummaa argatteetta waaqayyo wajjiniin namni si dubbachuun hin qabu abaluu si kadhachuu danda'a yes kadhannaan si bira dhaabachuu danda'a si gargaaruu danda'a garuu inni nafsa baatii ta'uu hin danda'u nafsa baatii koo eenyunaaf ta'uu hin danda'u ani waaqayyo wajjin dubbatachuu nan danda'a aksesii isaa argadheera moo aksesiituun turre kaleessa har'a garuu aksesiin jira Kiristoosiin Yesus Kiristoosiin tokkummaa arganneera dhiiga dhangaleeka gatiidhaadha salphaa'oo miti akkam barbaade dubbachuu nan danda'a waaqayyo wajjin haasa'uu nan danda'a dhimma koo itti himachuu nan danda'a jireenya koo itti himachuu nan danda'a Yesuusiin kanaaf obboloota koo dhiigi Yesus kun mistira guddaa qaba waan an jedhuuf kanaaf beekuu qabna kan hin jedhu Kiristoos nagaa keenyaadha inni keenyan diinummaa isa gidduu ture diigeeraadha ameen jedhame Kiristoos keenyan maaliidha diinummaa nuuf waaqayyo gidduu ture diigeera haleluuyaa waaw keenyanni diinummaa ture obboleessa koo obboleetti koo abbaa koo haadha koo siif waaqayyo wajjin akka waliin agarre keenyan addaamirraa kaa'ame cubbuu jedhamu yakka jedhamu waaqayyo wajjin tokkummaa akkatti hin qaban keenyan diinummaa sana ilmi waaqayyo Yesus dhufee diigee olitti nu baase maqaan waaqayyo kan eebbifame haa ta'u garaagar nu baasee ture yaadattu seenaa keessatti baranneera dhageenyeera Germany North and the West garaagar ba'anii turan mitiire woliidhaan garaagar ba'anii ituma afaan tokko dubbatanii ituma aadaa tokko qabanii tokkummaa akka isaan hin qabaanneef maal godhamee ture woliin tokko keenyan tokko ijaaramee ture keenyan diinummaa gaaf tokko garuu namni tokko keenyan kana diiguu qabna nuun saba tokko nuun biyya tokko afaan tokko qabna aadaa tokko qabna jedheetu diigee saba tokko hin taane tokko godhe biyya German keessatti nuunis obboloota koo Yesus Kiristoos keenyan diinummaa anaaf isin gidduu ture waaqayyoof nu gidduu ture maal godhe dhufee dhiiga isaatiin cabsee seenuu isaan diigeetu waaqayyo wajjiniin aksesii nu laate haleluuyaa har'atti waaqayyo wajjiniin aksesii qabda abbo waaqayyo wajjiniin dubbachuu qaba raajii dabaluu si dubbachuu hin qabu sirratti raajuu irratti raajuu anoona ofirratti raajuu nan danda'a aksesii argadheera moo waaqayyo wajjin haasa'uu nan danda'a Waangeel dubbisachuu nan danda'a haleluuyaa ameen jedhe abbo waaqayyo kana sii kenna aksesii qabdatama waaqayyo wajjin dhiiga Yesuustu kana sii godhe nama sii godhe miti kan waaqayyo wajjin dubbachuu dandeessa tar that is what the Bible says kana dubbatam sagalee waaqayyo maal obbolu tokko nuuf agalu mal kana jedha wangeelli keenya lakka jedha inni keenyan diinummaa isa gidduu ture diigee warra Yihuudoota hin taane Yihuudootas lamaanuu maal godhe tokko godhe haleluuyaa hello Oromo waan taaneef asitti walitti qabamne miti nu Oromo musliimas qaba Oromo waaqeffataas qaba kanaaf anaafati marcuma kanarra teenye waaqayyoon akka kan nu waaqeffannu kan nu godhe maayinin dhiigicha dhiigi sun maa jedhama dhiiga Yesuus ana jedhamti wangeela warra Yihuudoota hin taane Yihuudoota godhe dura koo mana qulqullummaa keessa Yihuudoota duwwaatu aksesii qaba ture waaqayyo wajjiniin Yihuudoota warri hin taane aksesii hin qaban ol galuu hin danda'an dubbachuu hin danda'an tokkummaa qabaachuu hin danda'an Kiristoos garuu dhufeetu warra Yihuudoota hin taane anaaf isiniin karaa dhiiga isaatii akka nun waaqayyo wajjiniin warra Yihuudoota Kiristoosiin fudhatan wajjin tokko taanu nu godhe haleluuyaa kan argatte obboleetti waaw wangeela kun Ibroota boqonnaa 10 warra barreeffachaartanii Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 19 yaa obboloota koo Yesus dhiiga isaa nuuf dhangalaasuu isaatiin gara iddoo hundumaarra caalu
qulqulluutti galuudhaaf maal arganneedha? Ija jabina arganneedha. Agartaniitu? San dubbachaa ture kan hundumaa. Amma gara isa qulqullootaa jedhamu isa Waaqayyoo biratti nuuf laatame Kiristoos Yesuusin amma maal arganneedha? Access arganneerra lakka jedhama. Yesus dhiiga isaa nuuf dhangalaasuu isaatiin gara iddoo isa hundumaarra caalu qulqulluutti galuudhaaf ija jabina arganneedha. Hamma waan ija laafnuuf hin qabnu jechuudha. Amma maal arganneedha? Ija jabina arganneedha. Jedha Ibroota keessatti immoo Ibroota boqonnaa 10:19. Yesus Kiristoos kana nuuf laate. Accessii nuuf laate jechuudha. Yohannis boqonnaa 1, Yohannis duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 7 irraa akka jedha. Ergaa Yohannis boqonnaa 1 lakkoofsa 7 irraa akka jedha. Akka inni ifa keessa jiru nusi ifa keessa yoo deddeebine nuyi olii keenya wajjiniin maal qabnaa? Tokkummaa qabnaa. Argitaniitu dhiigi Yesus Waaqayyo duwwaa wajjiniin tokko nu godhe hin ta'in olii keenya wajjiniin tokko nu godhe. Amma baay'een keenyatu gooftaa miti ol hin beekne. Iddootti dhalanne iddoo adda addaati. Maatii keessaa dhufne iddoo adda addaati. Safara keetti guddanne iddoo adda addaati. Garuu dhiiga Yesus Kiristoosin istaatikii jireenya keenyaa jijjiiree Waaqayyo tokko nu godhe. Ameen jedhe abbo. Digirii baatte, maastireetii baatte, dooktarii taate, hin baranne taate, qota bulaa taate, naggaadee taate, dhiigi Yesus tokko si godhee fudhee si kaa'e. Ameen. Dhiigi Yesus tokko nu godhee tokkummaa ijaareetu waldaa keessa akka isa jiraataa ta'e dhiigicha hoolicha isa ta'e Waaqayyoon akka waaqeffannu nu godhe. Waangeel jedha kuno tokko nu godhe. Eenyu? Anaaf isiniin dhiiga hoolaan Waaqayyo wajjiniin dhiigichi tokko nu godhe olii keenya wajjinis tokko nu godhe. Kun hojii dhiigaati. Dhiiga hoolichaan Kiristoosiidhaan kan arganne jechuudha. Nu olii keenya wajjiniin tokkummaa qabaanne. Dhiiga ilma isaa Yesus cubbuu hundumaatti nu qulleessa. Isa dhumaan dubbadhee har'aaf kanaaf dhaaba. Inni sadaffaa dhiiga Yesus Kiristoosii maal arganne? Dhiigi Yesus Kiristoos Waaqayyo wajjin nagaa buuse. Nagaatu turre obboloota koo. Waaqayyoof nu gidduu. Waaqayyoof nu gidduutti Addaam cubbuutti kufuu saaraan kee nagaan diigamee ture. Dhiigi Yesus nagaa buuse. Dhiiga Yesus malee nagaan hin jiru biyya lafaarra. Har'a namoonni nagaa fiduudhaaf salaam ministeerii, Yuunaayitid Neeshinii waan baay'ee daraddaramu kun hundumtuu biyya lafaarratti nagaa fiduudhaaf. Nagaan biyya lafaarratti kan inni dhufuu danda'u karaansaa tokko duwwaadha. Inni maqaansaa dhiiga hoolichaa, dhiiga Kiristoos duwwaadha. Dhiiga Yesus duwwaatu nagaa fiduu danda'a. Akka jedha. Qolaasiyaas boqonnaa 1. Qolaasiyaas boqonnaa 1. Lakkoofsa 19-20 akka jedha. Waaqayyo guutummaa waaqummaa isaatii isa keessa jiraachisuutti gammadeera. Waaqayyo waan hundumaa karaa isaa ofitti araarseera. Dhiiga Kiristoos fannoo irratti dhangalaasuudhaan lafarratti waaqa irratti nagaa maal ta'eera? Buuseera. Waaw. Dhiigi Yesus obboloota waaqa irratti lafarratti maal fide? Nagaa buuse. Nagaan Waaqayyo sin argatu warra. Maqaa Yesuusin nagaan Waaqayyo sin argatu. Nagaan Waaqayyo. Yaadattu miti gooftaan keenya Yesus Kiristoos yeroo inni du'aa kee bartoonni mana cufatanii abdii kutatanii sodaatanii dhiphina keessa warra jiranitti Kiristoos dhaqee yeroo isaan mana isaanii maalitti hin jedhisuma jalqabaa nagaan siniif haa ta'u. Haaleluyyaa. Nagaan barbaachisaadha. Nagaan immoo kan inni dhufu dhiiga hoolichaa Kiristoos irraa dhufa. Horiin nagaa namaaf hin laatu. Mana gaarii bitachuun nagaa namaaf hin laatu. Makiinaa gaarii ofuun nagaa namaaf hin laatu. Digirii baachuun nagaa namaaf hin laatu. Ijoollee godhachuun nagaa namaaf hin laatu. Nagaan burqaansaa tokkoof tokko Kiristoos jedhama. Ameen. Lubbuun nagaa dhabdee yoo jiraatte misraachoo ergaansi qaba. Nagaa isa ta'e gara Kiristoos dhufuu qabda. Yesuus wajjin araaramuu qabda. Yesuus wajjin ol beekuu qabda. Yeroo sana nagaa argatta.
Ashiishii xuuxuun nagaa namaaf hin laatu. Caatii qaamuun nagaa namaaf hin laatu. Dhugaatii dhuguun nagaa namaaf hin laatu. Namni nagaa argachuudhaaf waan baay'ee godhe sitti himaa jireenya keessi balleessa kun hundumtu. Nagaan tokko Yesuus duwwaadha. Sagalee Waaqayyoo jedha kun Qolaasiyaas keetti. Inni Waaqaaf lafa irratti maal ta'eera? Nagaa buuseeraayidha. Haaleluyyaa. Kiristoos inni si keessa jiru nagaadha. Nagaadha. Waaw, galanni Gooftaaf haa ta'u. Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 15-16 akka jedha. Arraaf kana irratti dhaaba waan an ta'eef fixaan jira. Normaan dhuftutti fuuna akka jedha. Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 15-16. Inni nagaa buusuudhaan qooda gosa lamaanii namummaa haaraa isaa argamu tokko akka uumamuuf abbootaa fi tora seeraa sana namoota irraa kaaseera. Fannoo irrattis duudhaan gosa lama akka nagaa nanna tokkotti Waaqayyotti araarsuudhaaf ofii isaatiif diinummaa balleesseera. Gartaniitu diinummaa balleesse Yesuus. Nagaa buuse jechuudha. Eenyu irratti anaaf sin gidduutti nagaan kan bu'e Yesuusin. Ituu nagaan Yesuus nu keessan jiru ta'eeti ol finna nu. Naan badiyaadha. Silaa ol caccafnee ol finneerra maalaabbo. Nagaa satee Yesuus keessa jira. Obboleessa kee obboleettii kee wajjiniin teessee waaqeffachuu dandeesse. Waangeel akka jedha. Namoota lama gidduutti nagaa buuse Yesuusin. Silaati ani gosa kana ani amma biyya lafaa rakkisaa. Ani akkasii, ani diida, ani gurraacha, ani dheeraadha, ani gabaabaadha. Ani akkasii annan bareeda. Ati fagga edeni silaati ol finna ture. Garuu Waaqayyo karaa Kiristoos Yesuus maal nu godhe? Tokko nu godhe. Nagaa buuse. Dhiigi Yesuus nagaa buuse. Nagaa waan jiruuf ol jira teenye Waaqayyo waaqeffachaa jirra. Nagaa waan jiruuf akka kanaatti teenye ol dhaggeeffanna obboloota. Gatii jira jechuudha. Gatii oolichaa. Dhiiga dhangaleetu jira. Nagaa. Yesus nagaadha dhaame. Ameen. Yesus nagaadha. Dhiigi Yesus nagaa nuu kenna. Inni jalqabaa maal arganne hin jedhe? Furmaata cubbuu arganne. Inni lammaffaa maal arganne? Tokkummaa arganne. Waaqayyo wajjiniin olii keenya wajjiniin. Inni sadaffaa dhiigi Yesus maal nuu kenna? Maal nu laate? Nagaa nuu kenna. Ameen. Torban kanas ni laata. Nagaa qabdu isin. Nagaan immoo kan isinii dhufe kiisii keessan waan guuteef tun ta'e nagaa sateetu laphee keessan keessa gale. Yaamee jira. Nagaa satee Yesuustu laphee kee keessa jira. Kanaaf nagaan jiraata. Wanti nagaa namaaf, wanti dhaga'amu, wanti argamu nagaa namaaf hin laatu. Biyya lafaa irra wanti biyya keenya dhageenyu nagaa namaaf hin laatu. Wanti nun biyya lafaa irra dhageenyu nagaa namaaf hin laatu. Garuu nagaa inni namaaf kennu ana keessa jira. Isin keessa jira. Nagaa baatee dhufe Yesuus. Nagaan isiniif haa ta'u arras. Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Mee ameen jedhaa fudhadhaa. Inni nagaa namaaf kennu Kiristoos nagaa isaa isin irratti dhangalaasu. Torban kana torban nagaa isiniif haa godhu. Torban gammachuu isiniif haa godhu. Laphee keessan keessa nagaan Waaqayyoo haa burqu.